Akka moltan kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii qubee Insight oduuwwan ijoo biyya keessaa fi naannoo gaanfa Afrikaa akkasumas dhimmoota idil addunyaa qabannee dhufneerraa har'a dhimma kaffaltii ibsaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru mormii paartileen Oromoo marii biyyaalessaa irratti dhiyeessan tarkaanfii miidiyaa JFM 106.7 irratti fudhatame fi sodaa waraana Tigraay keessatti deemaa jiru bal'inaan ilaalla. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Yoo qophii keenya jaallattan laayik gochuu fi maatii keenya ta'uuf subscribe gochuus hin dagatina. Dursa mata dureewwan oduu Sudaan cituu ibsaa biyyattii keessatti hammaateef Itoophiyaa yakkite. Kaafaa fi Abaa'oo Waboon marii Finfinneetti gaggeeffamaa jiru marii kaadreetotaati jechuun morman paartiin Saalsaay Wayyaanee Tigraay waraanni haaraa akka hin banamneef akeekkachiisa hatattamaa baase. Miidiyaan JFM 106.7 jedhamu labsii cabseera jechuun jajaaf akka tamsaasa dhaabu taasifame. Maalaawiitti lammiileen Itoophiyaa 9 karaa seeraan ala Maalawii seenan to'annoo jala oolan. Oduu bal'inaan Ministeerri Enerjii fi Zayita Sudaan biyyattii keessatti ibsaan citee uummata rakkisaa jiraachuuf sababni tokko Itoophiyaadha jedhe. Akka ministeerichi jedhutti Itoophiyaan humna ibsaa Sudaaniif kennitu guutummaatti addaan kutteetti. Kunis yeroo ho'ii guddaan Sudaan keessa jiru kanaan hammaachuun ibsaa guyyaatti sa'aatii 18 ol akka kutamu taasiseera. Ragaan biraa akka agarsiisutti Sudaan kaffaltii ibsaa Itoophiyaatti $90 miliyoona ol waan irra jiruuf Itoophiyaan tajaajila kana addaan kutuu dandeesseetti jedhamee eerama. Dhimmi kutamuu ibsaa Sudaan keessatti hammaachuun ummata rakkisaa jiru sababa teeknikaa qofa osoo hin taane dhimma dhiibbaa siyaasaa cimaa of keessaa qaba. Ministeerri Enerjii Sudaan Itoophiyaan humna ibsaa addaan kutuun ishee akka sababa teeknikaatti dhiyeessus ragaaleen dabalataa akka agarsiisanitti Sudaan kaffaltii ibsaa waggaa 3 olii $90 miliyoona ol Itoophiyaatiif hin kaffalle. Itoophiyaan yeroo ammaa kaffaltii kana dhawwachuun ishee Sudaan dhimma hidha Abbayyaa irratti kallattii Gibxii goruu ishee mormuuf akka meeshaa dippiloomaasiitti itti fayyadamaa akka jirtus xinxaalamaatti jira. Kunis mootummaan Al-Burhaan hirkattummaan inni Itoophiyaa irratti qabu itti agarsiisuuf gamtaa Gibxii waliin uumuu akka dhiisu dhiibbaa uumuuf kan yaadamedha jedhama. Marii biyyaalessaa gara xumuraatti deemaa jira jedhamee ifatti Kaafaa fi Waboon qeeqa jabaa dhiyeessan. Durataa itti aanaan Kaafaa Obbo Mulaatu Gammachuu mariin kun namoota duraanuu mootummaa waliin jiran gidduutti malee warra yaada adda addaa qaban gidduutti miti jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin mariin kun dantaa Oromoo kan hin kabachiisnee fi kaadiroota mootummaatiin kan dhuunfatamedha jechuun mormii isaa ibseera. Paartiin Saalsaay Wayyaanee Tigraay hoggantoota Itoophiyaa fi TPLF gidduutti wal dhabdeen hammaachuun sagaleen waraanaa ammas dhaga'amaa jiraachuun akka isa yaaddeessu beeksisa. Paartichi ibsa hatattamaa hawaasa idil addunyaaf baaseen mootummaan federaalaa Tigraay irratti duguuginsa sanyii lammataa banuuf socho'aa jira jechuun yakkeera. Uummatni buqqaa'ee osoo hin deebiin waraana haaraatti seenuun biyya ni diigaa jedheera. TPLF keessatti wal dhabdeen hoggantoota garee Dabratsiyoonii fi garee Geetaachoo Raddaa gidduutti uumamee ture. Mootummaan federaalaa carraa kanatti fayyadamee caasaa TPLF haaraa uumuuf yaaluun isaa uummata Tigraay biratti akka gantummaatti fudhatamaa jira. Waraanni guutuun ammaaf ka'uun carraan isaa dhiphoo fakkaatus walitti bu'iinsi kutaalee daangaa irratti uumamuun isaa nagaa naannichaa ammas qarqara sigiigaarra kaa'ee jira. Ambaasaadar Israa'el Itoophiyaatti Abrahaam Nugusee hidha Abbayyaa guddina dinagdee Itoophiyaatiif furtuudha jechuun galateeffatan. Kun immoo Gibxii kan aarse yoo ta'u miidiyaaleen Gibxii Israa'el Itoophiyaa deeggaruun ishee nageenya bishaan keenya ni miidha jechuun qeeqaa jiru. Akkasumas ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xiimotewos ministeera dhimma alaa Saawudi Arabiyaa waliin dhimma nageenya naannoo irratti bal'inaan mari'ataniiru. Bilbilli ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xiimotewosii fi ministeera dhimma alaa Saawudii gidduutti taasifame sodaa Itoophiyaan naannessanii marfamuu Gibxii, Eertiraa fi Sumaaliyaatiin ishee mudate qabbaneessuuf kan yaadamedha. Saawudiin galaana Diimaa irratti dhiibbaa guddaa waan qabduuf
Itoophiyaan gamtaa biyyoota Sudaan kana jalaa ba'uuf deeggarsa Saawud Arabiyaa dabalataan mariin kun dhimma nageenya Sudaanii fi haala lammiilee Itoophiyaa Saawudii keessatti daraaramaa jiraniif furmaata waaraa barbaaduu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, Itoophiyaan naannoo gaanfa Afrikaa keessatti kophaatti akka hin hafneef carraaqqii dippiloomaasii gochaa jiraachuu ishee agarsiisa. Ambaasaadar Israa'el Itoophiyaatti argamanis hidha Abbayyaa galateeffachuun isaanii yookaan dinqisiifachuun isaanii Gibxii aarsuun Itoophiyaatti madda humna haaraa uumeera. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa raadiyoon JFM 106.7 tamsaasasaa ji'a jahaaf akka dhaabu murteesse. Sababni isaas raadiyoon kun sagantaalee biyyaalessaa 60 tamsaasuu qabu hin tamsaasne, uummata barsiisuu irrattis hanqina qabaa fi labsii tamsaasa cabseera jedhamuun kanaan dura akeekkachiisni yeroo baay'ee kennamee fi sirreessuu hin dandeenye jedha abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa. Kanaanis ji'a jahaaf adabbiin irratti qaqqabeera. Poolisiin Malaawii konkolaataa Honda Freed jedhamtu keessatti sakatta'insa taasiseen lammiileen Itoophiyaa 9 karaa seeraan ala biyyattii keessa socho'aa turan qabeera. Namoonni Malaawii 2 kanneen dabarsaa namaa irratti shakkamanis to'annoo jala oolaniiru. Lammiileen Itoophiyaa kunneen gara Afrikaa kibbaatti deemaa akka turanis poolisiin beeksiseera. Odeeffannoowwan har'aa keessatti dhimma Sudaan mariin biyyaalessaa irratti mormiin paartilee Oromoo irraa dhiyaachaa jiru. Mariin kun uummata hunda biratti fudhatama argachuuf ammas hojii guddaa akka gaafatu mul'isa. Sodaan waraana Tigraay keessatti Saalsaay Wayyaaneen kaafame immoo nageenya kaaba Itoophiyaa ammas qarqara sigigaa irra jiraachuu keenya nuuf ibsa. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan kanneen turan. Sudaan kaffaltii ibsaa Itoophiyaatti $90 miliyoona ol waan irra jiruuf ibsaan kutuun ishee sirriidha jettu. Akkasumas mariin biyyaalessaa paartilee mormituu malee milkaa'uu ni danda'a. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessa. Chaanaalii Qubeen Saayit yeroo hundaa odeeffannoowwan madaalawaa fi xinxala gad fageenya isiniif dhiyeessa. Akka nu jajjabeestan laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuus hin dagatina. Galatooma. Nagaatti.